jirtu hordoftoota keenya jirtu nagaa keessanii nutis jirra nagaa keenya galanni gooftaatti tolu isinis baga jiraattanii hordoftoonni koo biyya keessa biyya alaa jirtan akkam jirtu gurraacha miti xiqqoo kaameraadha keenya xiqqoo ala keessaa ifni dhufaan jiru waan ta'eef kanaaf dukkanaa jechuudha akkam jirtu nagaa keessanii ammumaan jedhu miti Oman jedhu amma wayya kota nyaata har'ama mucayyoo riyaan koo dhuftee na bira jirti kaleessa dhufte ani ji'a tokko erga dhufe hin beektu isheen garuu kaleessa dhufte nu wal baraa biyya arabaadha anis beeruutiin dhufe isheenis beeruutii dhufte jechuudha inni ammoo piraankii godhee tanan jiraan ishee piraankii godheen jira piraankii sana siniifan gadhiisa mi'a wayii na biraa qabdu iyyuu na biraan qabdu mi'a jedhee tanu piraankii godheen jira piraankii ariifee jechuudha na isiniif gadhiisaa inni ilaaltu miliyoona haadha piraankii alanyaan si godhante maal akkoon qabu anis qanii tokko sirraan kaffaladha inna kana isiniin jedha kota wal baramee akkamiin Itoophiyaa laaltee kaleessa dhuftee Itoophiyaan akkamiin siisimattee namatti tolti moo akkamidha Itoophiyaan beeruutirra bareedduudha guddatteetti kota galataane mudannoo maalis mudatee kaleessaati yeroo dhuftu mudannoon illee mudanne garuu taasgin hin jiru biyya kana akka beeruusaa hin bishannanna jettanii ta'u yaadinaa birri illee qayyaramu birri fiddaniin dhufina maa birri libneeni fiddaniin dhufina libneeni fidena qayyaramu didee indoo libneeniin ma kan beekame doolaara malee libneeni silari oo birri ofirraa harkaa qabatte riippoortii keessattuu numa si jijjiiru iyyuu bar situn beekne malee hin jijjiirama birriin biyya sana amma doolaara waan ta'eef biyya beeruutti doolaara oo fiddan malee birri biyya sana hin fuudhan jechuudha asitti innaa kana dhasiniin jenna kunoo hiriyaan kee kaleessa dhuftee mi'a wayaasii qabdi mi'icha fudhachuu dhufte jechuudha na bira kunoo misaa nyaataa jirra bunas daffisnee jirra gana dhugna buna jechuudha mee haasa'u kaati biyya arabaa akkamiin biyya arabaa akkamitti ilaaltu ani garuu kana Polisi gadisi biyya arabaa barumsa miti yeroo baay'ee barumsa qaba biyya arabaa gaddis jira gammachuunis jira milkaa'uunis jira milkaa'uu dhiisuunis jira biyya arabaa keessa jechuudha waan baay'eetu jira jechuudha kanaafuu homaa jechuun miti qaba waan hundumaa obsaan dabarsinee warri immoo achitti haftanis guyyaa tokko in darba jabaadhaa gaafa rabbi jedhamu eenyumtu yoo biyya isaatti singala maatii isaa sin argaa kanaafuu homaa jechuu miti jabaataniituma bara dabarfatanii obsaan guyyaa tokko qaqqabu jechuudha biyya abbaa fi garuu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo biyya sana jirtu biyya si achisamte yeroo as teessu immoo achi osoo dhugaa dubbachuudhaaf garuu immoo amma oomitire biyya ormaati amma ijoolleen keenya baay'ee maaliif biyya namatti afu seete umuriin keenyas maaliif dhuma seete hin guutu bakka yeroo as gaggeenye jireenya ilaallee bakka hin godaanna ammas kanaafuu godaanuu dhiifnee obsumaan maal goota biyya nama sammoo oomitti jiraatta asittis immoo maatiin kee jiru ijoolleen jiru waa baay'eetu jiru ijoollee lama qabdi isheen haadha ijoollee fakkaatti ana dullomtuudha miti biratti dhugaa baga deessanii deemta ijoolleen biyya arabaa jirtan koottaa daati deebi'aa deema yoo rakkoo ta'ellee deebitanii deemuun isinii wayya malee osoo lafan keewwatiin immoo rakkisaadha biyya arabaa manaafu anis qophiirra jiraa yoo ta'u baatellee ijoollee lama sadii wayii lafa naqeen deema ani garuu hin beeku hin tamanyaaf garuu biyya arabaa rabbitu beeka waan hundumaa beekta nyaadhu kaa qoy waaxiin fida
Fidini. Nyaannu. Kun akkana fafakkaannetu jira. Qamisii uffachuu jammareedha ishee surreerra. Laayik sheerii immoo godhaa. Laayikii simmoon dagatinaa nu jajjabeessaa. Warri dhufaa jirtanis koottaa isin simannaa. Ishee koottaa. Hundi keessa. Koottaa nyaata. Kaargoo na gaafattan jirtu. Isinittaan himashii. Kaleessa viidiyoon gadhiifnee yeroo arganne xiqqoo hojiin nutti baay'atee tumbade. Innaa warri gaaffii na gaggaafattan jirtu. Isinittaan himaa viidiyoo kan biraa na eegaa isiniin jedhaa. Laayik sheeris gochuu hin dagatiina. Gaaffii qabdan immoo gaafadha. Yooriyaan kunis beeruutii dhufte anis beeruutiin dhufeen beektu. Innaa akkana isiniin jedha maal jettaa mi'aati ijoollee biyya arabaa jiran dhaamsa maalii dhaamtaaf? Jabaadhaa hojjedhaa garuu immoo biyya Beerut keessa warri jirtan otoo gara biyyaa galtanii dasna jedha. Beerut keessa hojiin hin jiru. Birriin hin jiru. Baay'ee biyyi isaanii Itoophiyaa gaditti bufteerti gadi bufteerti. Itoophiyaan immoo Beerut caalteetti. Akkasiin jedha. Itoophiyaan Beerut caalteetti taati jireenya. Wayya ka Itoophiyaa wayyaa yuusu. Itoophiyaa wayyaa jedhi kaa. Itoophiyaa wayyaa. Itoophiyaa wayyaa. Jireenyi Beerut baay'ee rakkisaadha. Keessattuu ijoollee haala hojjetanii fi hamaadha bakka. Fi gara biyyaa galaa gizeedhaan jedha. Galaatiillee deebi'a kara biyyaa deemaa yoo deemuun dirqama ta'e malee ijoolleen biyya Beerut keessa jirtan dhugaa akkasuma umuriin guggubinaa kunoo nutu dhiifnee gallee jirraa. Tiyaannee miti dhugaa biyyi kuftee nan dhiifnee gallee fa'aa kanaaf hangalayyu. Doraan hin jiru. Hojiin hin jiru. Waa tokko. Akkamitti nyaattaa? Nyaataan jira. Mana nyaatti. Nyaataan jira koo. Nyaaddu. Isinis koottaa nyaadhaa dara. Shiroo sitti mi'oofne? Shirootu tasmaamoonii dide na fakkaate mucaa kan. Laakki nyaataan. Bakka guyyaa tokko si affeerra. Kottu isheenis asuma Finfinnee yoo rabbi jedhe asuma dhiyoo keessa jiraatti waan ta'eef wal argina anis nan dhufa. Ati sin dhufta. Sinis kottaa. Isiniin jenna. Innaa hordoftoota keenya laayik sheer gochuu hin dagatiina. Isin jaallannaa, isin kabajnaa. Chaaw jedhiin kaatis. Chaaw. Laayikii gochuun hin raaffatinaa. Dhageessanii jirtu. Sheeris godhaa ishee. Thank you.